Lamutti lafa ilmi warqituu diinaa harka kenna diina harkaan kennitu. Walloo nuti sabaa osoo onnu akkana akkamii rafa. Kadi Martin. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مي سينا شير قد أمي ألتك سينا شير قد أمي. حياتي اللي أنا ألفو سني كينيا بقنا قاعد نفتي. مي شير قد أمي. يويا الشام هركفوني أكم جرتو إلمان رمو. Nagaan koo kan kabajaa kan jaalalaa bakka jirtan isin haadha qabu. Akkuma beekamu akkuma mata duree irraa argaa jirtan guyyaa har'aa waa'ee ajjechaa Walloo uummata Walloo dimshaashatti uummata Walloo waraana kattibanii mootummaa akka ta'e isin ibsuuf hin seene. Akkuma beekamu mootummaan armaan dura waan jedhee dhaadataa ture Oromoon hundi waan beeku sagaleen waan lafa jiraati. So arrantana waan dhaadate hunda Oromoo waggaa dhibbat yookaan waggaa kuma tokko akka deebi'ee mataa ol hin qabanne godha jedhee waan dhaadateef dhaaduu sana nafxanyaa wajjin galmaan gaatuudhaaf Oromoo Walloo cabsuuf itti xiyyeeffatee jira. So Oromoo Walloo kan cabsaa jiru kan ajjeesaa jiru mootummaa ta'u uummanni Oromoo akka beeku wal hubachiisu barbaadeet eenyullee sammuu keessaa ni qaba. Akka mootummaan lola kallattiin itti bane Amaara qofaa miti. Milishaa Amaaraatii fi Amaara qofa fudhatina. Wanni Oromoo Walloo irratti waraana bane mootummaa ta'uu eenyullee beekuu qaba. Bilxiginnaan umrii si dheereffatuudhaaf, nafxanyaa wajjin walii galuudhaaf, nafxanyaa guddisuudhaaf uummata Oromoo Walloo ajjechaa dimshaashaa irratti labsite. Kana Oromoon taa'ee boo'u yookaan immoo taa'ee Oromoo Walloo akkas ta'e jechuu odoo hin taane Walloon dhiira akka gaariitti ofirraa qaba, akka gaariitti waan fedhe ofirraa deebisa. Waggaa meeqaatama nafxanyaa akkanatti ashkarakkareetiin jiraata malee kadhatee hin jiraanne quba hudduu kaayee waliin jiraate malee guyyaa takka kadhatee Oromoo Walloo nafxanyaa wajjin hin jiraanne garuu arraan tana OPDO biyya Oromoo keessa jirtu Oromiyaa keessa jirtutu lola dimshaashaa akka uummanni Oromoo Walloo nafxanyaa jalatti jigu akka Oromoon Walloo nafxanyaa jala kufu akka nafxanyoonni Oromoo Walloo Oromummaa isaanii irraa fuutu kan irra dalagaa jiran warra biyya bulchaarra ofiin jedhu maqaa Oromoo baate. Bara mootummaa biyyi konkolaataan taargaa Oroo qabu Amaaraa kililii deemee konkolaataan taargaa isaa yookaan gabateen isaa Oroo qabu naannoo Amaaraa deemee naannoo Amaaraa keessaa galuu yoo dadhabe biyyi Oromoo Oromiyaa ofiin jettu sun akkamitti jiraachuu dandeessi? Mee akkamitti jiraatti? Warri mataan isaanii furriidha. Warri mootummaa kana ganamaa fi galgala jala ta'anii gahan galuu yoo dadhabde. Magaalaa Baardariitii fi Finfinnee jidduu deemuu yoo dadhabde. Gondarii fi Finfinnee jidduu deemuu yoo dadhabde. Kamisee fi Dasee jidduu deemuu yoo dadhabde. What it means, me mal jechuudha kun kan akkana jechuunu. So namni man dhayame, namni miidhame mana yaalaa geeffamu ambulaansii mana yaalaa deemtu keessaa gadi baasanii gara jabina tokko malee guyyaa adiidhaan rashanan viidiyoo sana isiniif mul'isa. Bayeerallee viidiyoon bayee miidiyaarra deemaa jira. Laaluu dandeettan peejii abbaayeen nu jala iyyuu jira waan ta'eef. So nama nagaa ummata nagaa irratti lola labsanii qe'ee isaanii irratti qe'ee namaan nadhe daangaa namaan nadhe magaalaa namaa deemanii magaalaa namaatitti hin duune
qe'ee isaanii irratti ummata nagaarra lola labsanii guyyaa adiidhaan milishaan yookaan ammoo humni addaa naannoo Amaaraa kan mootummaa Abiy Ahmediin hoogganamu kan biltsiginnaa guutuu biltsiginnaa hoogganu Abiy Ahmed biltsiginnaa naannoo Amaaraa biltsiginnaa naannoo Oromoo biltsiginnaa naannoo Maaree biltsiginnaa naannoo kamiyyuu Itoophiyaa keessa kan jirtu kan hoogganu dura taa'an biltsiginnaa Abiy Ahmed osoo jiru ummata Walloo guyyaa adiidhaan lola sanyummaa irra gaggeessaniiti. Guyyaa adiidhaan warra dhayamee dhayaa irraa lubbuu fi baraaruuf gara mana yaalaa ambulaansiin geessituyyuu ambulaansii keessaa gadi baasanii bifa suukaneessaa isin argitan saniin viidiyoo waraabanii gadhiisan laal ajjeesanii cafacafanii ummata akkanaa wajjin Itoophiyaa ijaartee jiraachuu feeta maddamariin kan kee bu'aan isaa kana yaa warra fasii yaa warra sammuun kan kee duwwaadha. Eda'amni ati eda'amtee jiraachuu barbaadu Itoophiyaan ati uumtee jiraachuu barbaadu Itoophiyaa sanyii duguugdee kaate Itoophiyaa namni akka kosiitti laalika viidiyoo san yoo argitanii jiraattan ta'e viidiyoo san uleedhaan akka qoshaashaatti lubbuun keessa jirti moo keessaa baateerti jedhanii akka qoshaashaatti olii gad oofaa laalan akka waan ilmoo namaatti osoo hin taane laal akka ilmoo namaatti osoo hin taane viidiyoo sana nama argitanii jirtani nama uleedhaan olii gad oofaati du'eera moo keessaa baateetti moo keessaa hin baane jedhanii ilaalan ummata kanaa wajjin ummata kanaa wajjin biyya Itoophiyaa sana ijaartee Itoophiyaa sana wajjin jiraachuu dandeessaa warri sammuun kan kee banaa ta'e mee laal warri ani biltsiginnaa jettullee of laal warri du'e sun eenyu warri ani biltsiginnaa ta'eera jettee balatsagdee warra osoo lubbuun si keessa jirtu garaaf qofa jiraattu warra nyaata yoo nyaattu dhiiga ilmaan Oromoo itti unataa jirtu nyaata nyaattu irratti dhiiga ilmaan Oromoo itti nyaataa jirtu waan tokkoon si himaa dhageeffadhu warri akkasitti ajjeefamu warri akkasitti akka silaa ilma namaatii miti akka sareeniyyuu akkasitti ajjeefamte laalikaa sareeyyuu ajjeesan karaa irraa fuudhanii marga uumamaa irra buusanii fuudhanii karaarra qaban ilma namaa karaa irratti rashananii karaa irratti ajjeesanii warra lubbuu ofii baraaruuf gara mana yaalaa deemu rashananii ergasii ammoo lubbuu isaa keessaa ba'e moo keessaa hin baane uleedhaan tuttuqaa laalan akka bofaatti yookaan ammoo akka waan wayiitti qoshaashaa wayiitti. So Oromoo akkanatti fixaa jiran Oromoo akkanatti Oromummaa isaatiin sanyummaa isaatiin du'aa jiru Oromoo akkasii bifa kanaan dhumataa jiru Abiy Ahmedii fi kaadireen isaa biyya Oromiyaa keessa deemtee akka barbaaddetti suuraa wancii fi wanjitti kaati suuraa Oromiyaa keessa deemtee iddoo garagaraatitti akka barbaaddee bashannantee akka barbaaddee suuraa ka'aa deemaa jirti. Yaa Oromoo amma wanti nu baasu tokko jira. Yoo ka walii gallu taate wanti nu baasu tokko jira. Ati siyaasa abbaa feetee illee hordofi. Ati siyaasa abbaa feetee hordofi. Mootummaa feete jaaladhu. Mootummaa abbaa irree feete ati abbaa feetee fincaan isaa dhugi. Waan tokko waan Oromummaa irra walii nu galchu tokkoon isin hima. Naftanyaan Oromoo Walloo biyya sana keessa akka hin jiraanne akka magaalaa isaanii keessa deemanii ba'anii galle gootee guyyaatti gocha suukkaneessaa irra dalagde sana naannoo Oromiyaa kutaa garagara baadiyaa dabalatee osoo hin hafin gaara baadiyaa magaalaa irraa hanga baadiyaatti iddoon takka osoo hin hafin Amaarri keessa jiraataa jiraachuu beektanii. Iddoon takka osoo hin hafin ollaa kiyya ollaa kee ollaa hunda Arsii osoo hin jenne Wallagga osoo hin jenne Baale osoo hin jenne Harargee osoo hin jenne Shawaa osoo hin jenne Gujii osoo hin jenne iddoo hunda Oromiyaa hunda keessa magaalaa hanga baadiyaatti Amaarri ummata Oromoo wajjin jiraachuu beektanii. Hawaasa Oromootti makamee jiraachuu beektanii. Bar osoo Oromoon sammuu qabaateeti namni Oromoo Amaaraa kililii deemee naannoo Amaaraatti namni Oromoo tokko tarkaanfiin irra fudhatame taanaan Amaarri naannoo keenya Amaarri naannoo Oromiyaa keessa jirtu akka barbaadde jiraachuu hin dandeessu barsi dhukkubsaasillee dhiiga gaafa tarkaanfii akkasii ati fudhatte ofiifuu walitti ciifti isaanillee Oromoon keenya biyya sana jiraatu naannoo sana jiraatu kabajameetiin jiraata bar
kabajamee jiraata. Oromoon wallo jiraatu, Oromoon naannoo sanatti diinaan marfamee jiraatu sun kabajamee jiraata. Otoo ati gaafa achi isaan nama tokko waraanan asii nama sadi gubdee suuraa kaaftee ergiteefi ergasii akkasi kabajamee jiraata Oromoon sila. Achitti bara mootummaa gabroomsa sabni guddaan xiqqaate, sabni nama nyaachisu, sabni nama bulchu xiqqaate, warri ofiifuuf bulchuu hin dandeenye, warri qunxaa godhatee haamaadhaa fi buna guuruudhaa fi biyya keenya dhufu, warri gogaa Oromoo duuguudhaaf gogaa loon Oromoodhaa duuguuf biyya keenya dhufu, ummata Oromoo biyya isaanii keessatti ummata Oromoo akka hin jiraanne godhan. Magaalaa isaanii keessatti taargaa Oromoodhaa kan qabu konkolaataan bayee akka hin galle godhan. Isaan garuu salaam baasiin, maaliin wanti isaanii hundi Oromiyaa keessa deema akka fedhetti. Yaa Oromoo ni jirta. Ni jirta. Ni jirta. Wallahi hin jirtu siifin hima. Oromoon wallo du'ee ajjeesaara. Siima jala sarree. Seenaa isarraa eeggamu baafatee du'aa jira. Waan isarraa eeggamu, gahee isarraa eeggamu bahee du'aa jira. እናሽ ትበዳለሽ ከዲጃ ሰቦንቱ ትላለሽ እንዴ? እናሽ ትበዳለሽ ሸርሙጣ ዘር በያዘላ ውሻ እንዳንቺ ውሻ ማየት አልፈልግም። ሶ ቀማጫን አማራ ወሪ ጉያተ ከጫማ ጎረቴን ቤን ወሪ ጉያተ ከሱሬ ቀጀኔ ጎረቴን ቤን ኡመተ ኬኛ ረቲ ሎላ ለብሴ ኡመተ ኬኛ አጄሳ warri ammoo naannoo keenya jiru kabajamee Oromoo wajjin akka barbaade jiraataa jira. Yaa Oromoo furmaanni jiru tokko isinii hima. Tokko qofa furmaanni jiru. Gaafa isaan nama 3-4 walloon keessa ajjeesan otoo ati naannoo Oromiyaa keessa iddoo garagaraa keessa warra jiru naannoo nama 2-3 ajjeeftee ergiteefiiti. Irra caalaan warri naannoo Amaaraa keessa jiran dhugaa isin jedha dhageeffadha. Parsantii naannoo Amaaraa keessa jiruu fi warri naannoo Oromiyaa keessa jiru seeliin isaaniillee tokko siima. Paaworii guddaallee kan qabu warri naannoo Oromiyaa keessa jiru. Warri naannoo Oromiyaa keessa jiru tuffii Oromoodhaa hunda keessa jiraatee waan itti himeef warri naannoo Oromiyaa naannoo Amaaraa keessa jiru Amaarran biyya sana akka barbaadde Oromoo tuffatu kajeelte. Isaan warri Oromiyaa keessa jiru tuffatanii jennaan. Fincaan jalaa dhuguutti hin jiru hundi isaa. Amaara Oromiyaa keessa jirtu fincaan jalaa dhuguutti hin jiru hundi isaa. Mana isaaniiti birzii mana isaaniiti haraqee dhugaan jiru hundi isaa. Mana isaaniiti foon nyaataan jiru hundi isaa. Mana isaaniiti uffata bitaan jiru hundi isaa. Uffatas nyaatas waan hunda dhugaati mana isaanii malee bunas mana isaanii malee dhugaa jira hundi isaa. Kanaatu Oromoo xiqqeesse siifin hima. Mallaqaati ittiin nyaatee ittiin dhuguuf mana isaaniitiin seente santu walitti qabameeti naannoo Amaaraa deeme milishaa fi humna addaa naannoo Amaaraa san ittiin leenjisaa jiran. Kun sii gurras sii calawu. Isa kanatu walitti sii deebi'ee biyya sana deemee humna addaa sirratti leenjisaa jiran. So warri harraan tana du'aatii walloo taa'ee dhageeffataa isaan mana isaanii seenee buna isaa waliin dhugu hundinuu warra walloon ajjeese an kanuman jedha. Warri du'aatii ajjeechaa walloo osoo argu osoo akka walloon itti sanyii balleessaa jiran akka ummata walloo itti ajjeesaa jiran sana osoo ija isaatiin argu viidiyoo fi wanti garagara tanaan dura dhageeffadha. Tanaan dura viidiyoo fi wanti garagaraa bahan turre amma ofii isaaniiti viidiyoo hojjetanii isinitti agarsiisaa jiran. Ofii isaaniiti ajjeesaa kasakkasaa viidiyoo godhaa sitti agarsiisaa jiran. Kana caalaa maal si hambifatan? Maal si hambifatan? Wanti si hambifatan hin jiru. Waraanni mootummaa akka barbaadetti ajjeesaa sitti agarsiisa. Waraanni mootummaa akka fedhetti ajjeesaa sitti agarsiisa. Nafxanyaan akka fedhe ajjeesaa sitti agarsiisti. Diinni kamiyyuu Oromoo akka fedhe ajjeesaa viidiyoo sitti agarsiisa. Yoo kanaan hirrifanne maal si godhan si dhadhaanii si kaasanii hirriba. Rafee jira nan kaasilaa jettee rafteertaati. Tanyichaaloo bakka tanyichaaloo jetteertaati. Bakka ati waan takka raftee
akka ati raftee le si argeera diinni ammoo erga ati raftee lafaa ka'uu dadhabde akka barbaade waan barbaade gochuu danda'a jechuudha. So ani Oromoo wanta tokkoon isinii dhaama please Oromoo yoo dhugama Oromummaan dhiigni kan kee Oromoo ta'ee Oromummaa si keessa jiraatte please rabbii kee sodaadhuuti qaama keetiif rifadhu ganyaattu dursi kanyaattu homaa keessa hin jiru gadi nyaatteetiin hammaama deemta shintibeetii dhaqxa waan Oromoo walloo na dhukkuba keessa kooti na dhukkuba waggaa 150 diina walakkaa ta'anii diina wajjin kudhanii wal qabanii hanga irraatti osoo jilbiifatiniif akka Oromiyaa naannoo Oromiyaa bal'aa keessa jirtuutti osoo jilbiifatiniif hawaasni bal'aan Oromiyaa naannoo bal'aa keessa jiru jilbiifatee fi nafxanyaa jalaa fincaan dhugaa jiraataa waliin guyyaa takka waan takka waliin haasa'u waan takka hin jenneen akka barbaade jechuun hin danda'u yoo akka barbaade jedhu mootummaan gurra qabaatiin akka barbaade isin godha hin beektan kana maraa hin beeknan hundinuu keessa dhalannee guddanne waan ta'eef warri walloo ammoo baadiyaa bakka jiran sana keessatti naannoo hundaan marfamanii osoo jiranu diina karaa hundaatiin marfamanii osoo jiranu ajjeefaman du'anii tokko ajjeesanii kaanii du'u allaqee yoo Oromoon akkana hundi isaa odoo akka Oromoo wallootti dhiira ta'ee bar Oromoon qaata bilisoomte siimaan qoy bilooki godha qoy haa dhageeffatu qoy kunni warra afaan Oromoo dhageeffanne dhis warri afaan Oromoo dhageeffatu yu baay'eetu nu arrabsaa jira warrummaan afaan Oromoo dubbatu baay'eetu nu arrabsaa jira mee dhiisa kana ka ashaangulliitii homaa mergu dhiisa rakkoon qabu hin dhageeffanne hin beeku hiika isaan beeku waan ta'eef hiika isaallee hin beeku waan takkallee sammuu galeef hin jiru garuu haa dhageeffatu hiikaa wayii keessa galchaa dhageeffatu translate haa bitatu so anama wanni jechuu barbaadu Oromoon Oromiyaa keessa jirtu of kabachiisuu fi Oromoo kan kee bakka jiraatu biraa jirus qaama kee kabachiisuu barbaadde ta'e gaafa qaanni lolli wallootti ka'e atillee qaaqa walloo irraa yoo walloo irraa dhaaban qofa dhaabuu dandeessa achiin boodatti osoo qaamni kee kan bitaa yookaan kan mirgaa gubataa jiru ati qaama kan kee kanaan waan ibiddaa waliin jiraachuu dandeessa hin dandeessu irraa siqtaa bar kanaan illee Oromoo walloon dhiira walloon guyyaa takka milishaa wasaka amaaraa san wallahi dubartiin walloo geettu wallahi dubartiin walloo akkanatti ashkaraakkarti wasaka amaaraa san garuu ani kan na gaddisiise gudda ummata Oromoo bal'aa ka Oromiyaa keessa jiru gumaa walloo baasuudhaaf walloo dhaquun hin barbaachisu gumaa walloo baasuudhaaf ganda kan kee keessaa ba gumaa walloo baasuudhaaf magaalaa jirtu sana keessaa baafta gumaa walloo baasuudhaaf baadiyaa keessatti warra akka gaaritti biiraa oomishee garbuu gosa gosaan oomishee akka gaaritti sirratti haraqee baasee sirratti horii horsiisee sirra jiraataa san keessaa baasa allaqee kanuma qofaan siima gumaa walloo baasuu kan dandeettu walloo deemtee osoo hin taane bakkuma jirtu magaalaa jirtu naannoo jirtu baasta yoo dhiira taate yoo nama taate Oromoo kana of beeki hundinuu kana of gaafadha gumaa walloo baasuu yoo barbaadde warri biyya alaa jirtullee na dhageeffadhu biyyoota kamuu keessa warri jirtan na dhageeffadha gumaa walloo baasuu yoo barbaadde bakka jirtutti maallaqa buusiitii uummata walloo bira dhaabbadhu jajjabeessi waan garaagaraatiin achiin duuba walloon guyyaa takka gaafa nafxanyaan akka ajaa'ibaatti akka silaa diina biyya biraatii dhufe xaaliyaanii sodaataniitiin Oromoo itti duulee Oromoon cabse xaaliyaanii gaafa saniyyuu diina akka waan xaaliyaanii yookaan akka waan diinni biraa biyya biraatii dhufetti wallootti duulan sanayyuu walloon ofirraa deebisi gadi ba'ee daa'imnis xiqqaanis guddaanis wal gurguru na dhagaa waan tokkoon isin hima bara Abiy Ahmad ummanni walloo akkana daffarame malee bara biltsiginnaa ummanni Oromoo akkanatti walloo akkana daffarame malee kabajaa waliin jiraatan daangaa kiyyan tarin daangaa keen taru jaanii walii farramanii waliin jiraatan ture har'a garuu
bara Abiy Ahmed Oromoon tokko osoo nafin hangana hunda toffatame jechuudha. Akka ilma namaatti osoo hin taane akka qoshaashaatti mukaan lafatti tuqanii mukaan lafarra oofaati lubbuun keessaa baate moo hin baane jedhanii ilaalan. Akka qoshaashaatti bara Abiy Ahmed. Okay, waan tokkoon isin gaafadha. Biltsiginnaan biyya bulchaa jirti. Erga biyya bulchaa jiraatte. Dhumaatiin ummata kanaa maalidha? Mee maalidha ummanni kun? Wallagga fixaa turanii shaneedha jedhaa turan. Wallagga kan fixaa ture eenyu? Milishaa naannoo Amaaraa. Osoo Abiy Ahmed kursii irra taa'u mootummaan naannoo Amaaraa Oromiyaa keessa seenee seera kabachiisaa jedhe. Shimallis Abdiisaa hudduu isaa. Osoo Shimallis Abdiisaa farsoo dhugu, osoo Taayyee Danda'aa farsoo dhugu, osoo Abiy Ahmed callisee achi taa'u Zinnaash faana mootummaan naannoo Amaaraa Oromiyaa keessa seenee seera kabachiisaa isin agarsiisaa jedheen. Waan kana nu argisiisaa rammallee. Akkuma dhaadate sanani Wallagga deemee ganda tokko akka argitan sanitti ajjeesaa baye. Milishaa naannoo Amaaraatti Wallagga keessatti uummata fixaa ture. Dhageeffadhaa isin himaa. Milishaa naannoo Amaaraatti woboodhaan wal waraanaa baye. Ilmaan Oromoo fafoo akka wannootti fafoo oofan malee milishaa naannoo Amaaraatti warra Beenishaangul Gumuz Matakkalitti illee warra ajjeesaa ture milishaa naannoo Amaaraatti. Okay, biyya bulchaa jira yoo ta'e milishaa naannoo Amaaraa maal godhuuf naannoo Amaaraa naannoo biraa deemuu danda'e? What it means? Biyya bulchaa jira yoo ta'e otoo isaan jiran milishaan naannoo tokko naannoo gandaa fi waan garagaraati malee gaafa naannoo sanirraa ka'ee naannoo biraa dhaqu milishaan biraa maal akkamitti of laalan isaan? Humni addaa jira. Kan biyya ittisu jechuudha. Humni ittisa biyyaa jira. Biyya tokko kan tasgabbeessu yoo humna dhabe yoo naannoo sanii poolisiin naannootii fi humni addaa naannoo sanii humna dhabe humna ittisa biyyaa yookaan raayyaa ittisa biyyaatitu seera wayii tasgabbeessa seera wayii kabachiisa. Milishaan naannoo Amaaraa qawwee isaa hidhatee qotee bulaan osoo rafin gara Oromiyaatti gaafa hiriirsisan gaafa duulchisan yaa ummata kosi waan nama gaddisiisaa dhugaa isin jedha. Waan nama gaddisiisaa. Namni tokko bara akkanumaan lafaa ka'ee nama tokko hin jibbu. Namni tokko akkanumaan lafaa ka'ee nama tokko hin deeggaru. Waan tokko hubatee jibbas waan tokko hubatee deeggaras. Bar mootummaan tokko gaafa mootummaadha ofiin jedhe warra isaan mormu qofa ajjeesuu qofa osoo hin taane warra isaan mormu qofa hidhuu qofa osoo hin taane aangoo kana bichaa kallattii ittiin dheereffatu barbaaduu qofa osoo hin taane seera ofii mataa ofii baafatu seera biyya sanaa ittiin dalagu warra seera biyya sanaa cabse seera jala oolchuu akka itti beekamu silaa akka bara qawween Oromoo irraa guuramtee diinaaf kennamtee diinni akka Oromoo itti ajjeesu itti agarsiisanii uffata makalaakaa yookaan uffata raayyaa ittisa biyyaa itti uffisanii diinni uffata raayyaa ittisa biyyaa uffate guutumaan guutuun milishaan naannoo Amaaraa akkuma jirutti uffata humna addaa naannoo isaaniitis dabalatee raayyaa ittisa biyyaa uffatanii milishaan hubadha. Milishaan naannoo Amaaraa bifa kanaan ummata Oromoo rabbubbayeera. Maal jetta? Ittisa biyyaa humna raayyaa ittisa biyyaa fakkaatee uffata qofaa beekadhu raayyaa ittisa biyyaa miseensa raayyaa ittisa biyyaati miti. Milishaan gandaa wasakni ganda keessa jiru uffata raayyaa ittisa biyyaatti uffisanii ummata Oromoo irra duulchanii ummata Oromoo ficciisaa jiran. Qotee bulaa Oromoodha. Gaafa kana akkamitti akkasii yaaddan akkamitti akkasiin hubattan akkamitti akkasiin sirriitti irraa hubattan naa galuu dide. Karaa kamiin isin hubachiisuu dandeenya isin naa galuu dide. Lafaa ka'eetii miti namni mootummaa tokko kan jibbu. Lafaa ka'eetii miti akkanumaan gochaa fi hojiin isaa hundi eega sitti wal fakkaate waan gochuu dandeessu qabu. Ummata Oromoo cabsuu qofaaf ummata Oromoo qofa gaafa xiyyeeffate gaafa diinaaf karaa bane gaafa diinaaf ispaaltii hojjete akkanatti irra deemiti ummata kana xaragi gaafa jedhee haala mijeesseef qawwee kenneefi bifa ajaa'ibaatiin. Akka isaan qindaa'anii mootummaa naannoo san irra darbanii guutuu Itoophiyaa akka isaan koloneeffatan gochuu deemaa jira.
kaayyoon isaa kana ture abadan dandamare ittin seenin oromoon kanaaf harkan kennu kanaaf warri harka kennu gantuu saree fi wushaa garaagarummaa isaa beektanii afaan warraati wushaan sareen ammoo afaan oromootiin sareen nama tokkoon saree jechuun baay'ee ulfaata ani garuu dhugaa isin hin jedha na dhageeffadha hanga Abiyyi Ahmad uummata Oromoo xiqqeesse mootummaan tokko uummata Oromoo xiqqeesse hin beeku waan kana qabadhaa naa isin hin jedha hanga Abiyyi Ahmad uummata Oromoo xiqqeesse mootummaan tokko ka armaan dura uummata Oromoo xiqqeesse hin beeku hin sodaata uummata Oromoo mootummaan hanga Minilik Haayile Sillaasee hanga Teediroos hanga eenyu hunda isaa seenaa isaanii qoradhaa uummata Oromoo sodaatan ajaa'iba sodaatan uummata Oromoo hanga biltsiginnaan uummata Oromoo tuffatte hanga uummata Oromoo jarri salphiste wallahi mootummaan tokko uummata Oromoo akkas godhee hin beeku jala sararee isin hima seenaa hadhaayaa seenaa kaleessa balleessinatti seenaa har'aa hadhaa'ee hanar kan ummanni Oromoo seenaa dhaloota bara baraan kaayuu danda'u madaa ummata Oromoo irraa hin qorre kan bara baraan taa'uu danda'u ummata Oromoo irra dalaga. Kanaaf Shimallis Abdiisaallee pirezidaantii naannoo Oromiyaa komboortaa uffatee teessoo guutee haa taa'u farsoo isaa haa dhugu. Ummanni Oromoo ummanni Walloo nama isaa birmatu dhabee diinni garanaan itti yaa'ee diinaa wajjin kokkee wal qabeetiin jiraataa. So ummata kana rabbiin qabanis rabbiin gargaarsifatanis eenyuunu na gargaaran jennu ummanni Walloo na dhaqqabaan jenni eenyuunu waan itti dhufe ofirraa fixa lubbuu ofirraa baani jihaada waan ofirra jihaada seenani. Garuu warri ammoo osoo beeku callisee taa'ee farsoo dhugaatiin kolfu gaafa Walloon achii cabe namummaan kan kee akka cabe beeke. Gaafa Walloon tokko namni tokko duu namummaa keetiitu badii akkasii qabadha. So abadan wallahi guma ummata Oromoo Walloo kan baasu mootummaadha. Guma ummata Oromoo Walloo kan gaafannu mootummaadha ammallee. Naftanyoota ammoo huuggii isaanii beeka Oromoon. Walloon qofti gahaadha naftanyootaaf. Naftanyootaaf Walloon qofti gahaadha. Har'a karaa garasiitiin qimaantiin ajjeesiisa. Karaa garasiitiin agawuun ajjeesiisa. Sabaa fi sablammoota biyya sana keessa jiru hunda kabar godhanii Amaara jedhaa jiraadhaa jedhanii namni kamiyyuu ani Amaara jedhee jiraachuu hin danda'u otoo eenyummaa kiyya maalummaa kiyya beeku. So kanaafuu mormii yoomiyyuu taanaan inni morma gaafa mormii ammoo duun isaan oolu gaafa kana mootummaan Amaara ta'ii jiraadhu Itoophiyaa ta'uuf Amaara ta'uu qabda siin jedha booddee. Salphinni kee guddaan gaafa Itoophiyaa ta'uuf Amaara ta'uu qabda gaafa siin jedhan maal fiddare. Shimallis Abdiisaa fa taa'ee danda'afa Amaaromaniiran isaan Amaara. Isaan nafxanyoomaniiran. So ani nafxanyoomuu qaba jettee nafxanyaa taatee yookaan Amaara taatee jiraachuu dandeette Itoophiyaa yoo ani Itoophiyaa. Yookaan nafxanyaa ta'uu hin dandeenye nafxanyaan kabaruu itti taate Itoophiyaa miti ati. Yookaan Afgaanistaanii yookaan ammoo maal jedhama Maadaagaskaar. So akkasi qofa qabaadha. Uummanni Oromoo Walloo rabbiin isin bira haa jiraatu. Rabbiin isin bira haa jiraatu. Rabbiin isin gargaarsifatan kaaqa keessan irratti du'aa jirtan qabeenya keessan irra du'aa jirtan isin haa gargaaru. Isin garuu dhiirummaa keessa yoomiyyuu maalummaan keessan isin Oromoo Walloo isaan Oromoo Walloo wiirtuu keenya kan dugdaa akka ta'e Oromoon beeka. Maqaa keenya gurra keenya mataa keenya akka isin taasan eenyullee hin beeka. So Oromoo nuu jiraadha Oromoo Walloo. Nuu jiraadha. Cabsitanii cabaa jirtan malee osoo waan ajjeesaan jirtan ajjeefamaan jirtan. Warri du'e immoo warra biyya keessa jiru. Warra farsoo waliin dhugu ollaa keessatti. Ollaa keessa farsoo waliin dhugu. Jabaadha farsoo waliin dhugaa. Jabaadha. Isaan biiraa oomishanii ganna farsoo si obaasaa lafa sirraa bitanii lafa kee irratti qamadii fi garbuu qotanii waan garagaraa qotanii booddee maal godhanii isuma sana si gurgurata. Isaan ammoo naannoo Amaaraatti humna addaa milishaa ijaaranii leenjisaa dargaggoota isaanii leenjisaa uummata Oromoo Wallootiin ajjeesan. Isin ammoo biyya sana keessatti mootummaa noor mangistii jedhaas akkasii waliin jiraadha. Gajjilbiifadhaati ilmaan sariinii. Bushoota. Ganda keessa jirtan keessatti Amaarri fincaan isinii fincaatiin si waliin haa jiraattu. Namni tokkoof lama namni muraasi. Osoo gideen akkatti asitti garagartanii qawwee isin hin barbaachisu harkumaan mana isaa irraa diiddaniitiin nagaa gaggeessan.
nagaumaan harka mana isaanii qofa irraa diidanii nagaumaan isin gaggeessan qawweeyyuu isin hin barbaachisu biyya keessan keessatti qawweeyyuu isin hin barbaachisu yeroo sanatti harka duwwaa ulee malee qawwee malee waan tokko malee naga keessaniin gaggeessanii akka barbaadanitti ofirraa ariitan diinni qe'ee keessan taa'ee maallaqa isinirraa sassaabaati naannoo Amaaraa deemee achitti gurmeessaa ummata keenyaan as garagalee ummata keenyaan fixa. Warri sammaa kanaati yaaddanillee mee namummaa keessan of laala har'a konkolaataan taargaa ooroo qabu naannoo Amaaraa seenee bahuu dadhabuun guyyaa kaleessa shofeera meeqa ajjeesan konkolaataa meeqa caccabsan ooroo sababa gabateen isaa ooroo ta'eef qofa konkolaataa meeqa caccabsan konkolaataa meeqa caccabe kaleessa guyyaa kaleessa lubbuun nama meeqatu bahe soo gaafa namni Oromoo ta'e hattaa konkolaataan ooroo qabu maqaa ooroo qabu naannoo isaanii seenee bahuu eegan dandeenye isin diin akkanaa wajjin maaltu isin teessire wushoota maaltu isin teessire diin akkanaa kanneen wajjin bakka jirutti gadi bahiitii mana irraa diigii arii jarallee wushoota qe'ee kan kee keessa qe'ee kan kee qulqulleeffadhu warri guyyaa takka surree akka namaatti godhatee hin beekne warri guyyaa takka kophee akka silaa namni godhatutti godhatee hin beekne si tuffatuuni xiqqeenya keeti furmaanni jiru guddaan kanu gaafa konkolaataan maqaa ooroo qabu biyya sana keessa deemuu hin dandeenye gaafa isaan ammoo akka barbaadanii qabeenya kan kee Oromiyaa keessa yaafatanii galfatan what you do an akka nama tokkootiin waan tokkoon siidhaamu barbaada waan tokko qofa yoo Oromoo taate gumaa Oromoo tokkoo baasuu yoo barbaadde sima bira jira sima cinaa jira gaafa waraanni milishaan gandaa dargaggeessi osoo nafin qotee bulaan osoo nafin ummata walloo ummata nagaa isaaniitiin horsiisee jiraatu ummata nagaa isaaniitiin lafa isaanii qotatanii jiraatan ummata nagaa gaafa akkanatti ajjeesan sana isin teettanii warra sibiratti akka gaaritti jaarratee akka gaaritti tolfatee akka gaaritti qabeenya godhatee akka gaaritti maallaqa godhatee akka gaaritti jireenya godhatee ijaarsa garagaraa ijaarratee biyya kan kee keessatti ol qajeelee si taree akka barbaade jiraatu sanniin teettee ilaaluun kan kee gadhummaadha. Isaanuma irraa jammare yoo nama taate walloo dhiisan yoo ummata walloo dhiisan atilleen dhiista haa ta'an wajjin achiin duubatti warri ummata walloo sana ficcisiisaa jiru warra sibira jiru sana maallaqaan gargaaranii odeeffannoo garagaraa kennanii fi waan barbaadan godhaa jedhanii warri maallaqaan buusee gargaaraa jiru isaan kana malee kan biraatii miti. warri maallaqaan gargaaraa jiru warra gamoo magaalaa keessatti ol qaqqajeelchee magaalaalee Oromiyaa keessatti akka gaariitti hojjetatee jiraatu kanneen waldaa qabanii barisaan siimaan waldaan ijaaramanii barisaan siimaan warri Goojjamiif Gondar jiru bar warra Shaashamanneetiin qofa wal qabaa bar warri Goojjamiif Gondar jiru warra Yaabeelloo Nageellee Booranaa keessa jiraatan wal quba qabu bar warri Gondariif Goojjam jiru warra magaalaalee Oromiyaa bakkee garagaraa keessa jiran hunduma isaaniitiin wal quba qaban isinima warra Adaamaa keessa jiru warra Bishooftuu keessa jiru akkasumallee Mojoo Baatu magaalaalee Oromiyaa keessa Asallaa bakkee hunda goobba kan jiru hundi isaanii jechuudha wal quba qaban akka gaaritti ijaarramanii ganamaa fi galgala bilbilaa wajjin mari'atu isaan konferensii ta'anii isaan marii guddaa irra jiru isaan dhimma Oromoo irratti dhimma Oromoo diiguu irratti isaan marii guddaa irra jiru garuu Oromoon rafee jira rafeera arba kana beektaa arbi guddaan kun yoo gachiise qaama isaa wantummaan fedhe osoo nyaatee fixee quba of hin ka'u dafee akka arbaatti Oromoon xiqqaate arbi yoo laalan guddaa gaara kana
يا أورمو يا أورمو فرماتك أنا قفا كاين فرماتك أنا قفا كاين إنه المان أورمو دلوني هارد دلوني أمان دلوني كوبيدا كنا كاين يو كنا نقولي واتك جراتشو إندن ديسو كرمان سنجدا أمة أورمو اللي تفربينا غرغا ربين برا دابدو سنت ديرسي يورو برا ولد ديبنا هنگ يورو برا ولد ديبدوف نغان ناتورا سننجدا أوني راي سنجالت المان أورمو بكا جرتن هندت نغان ناتورا